Kaleessa guyyaa guutuu mataan kun dhukkuboolee galgala torrinni kun nan qabin akkasitti bule. Akkatti hin bulle torrinni nan qabin. Bilbila isaa maal ta'e cufaa ta'e kiyyaa koo nama jaalalti qabde baay'ee rakkisaadha. Jaalalaan qabamuun jechuun ulfaataadha. Jaalala na qabsiisee duubatti deebi'uu barbaade moo kiyyaan koo akkam ta'e akkamitti na obse silkii malee buleenye toon hin dubbisiin buleenye. Ajaa'iba na ajaa'ibe iyyuu anaan. Maal ta'e bilbilli isaan hojjetu hanga har'aatti yaala dadhabe har'a garuu nan du'a toon hin dubbisiin bulla. Maalaaf wayya. Oh my god naadaawwal. Aloo kiyyoo akkam fayyaadha jirta annagaa kooti maal taate maa badde kaleessa toon akkatti mataan kun dhukkubuu oolee bule maali kiyyaa koo galgalamaaf na barsiiste galgala na haasofsiisu maal narraa kutte maal taate nagaa miti. Bilbila sirraa fudhatanii bilbila isa kamisuma sii bite sana moo xoosii kee fudhatee haa badu siin bita ishee siin bita birrii 36 bittee iyyuu miti akkasinaan jette maarreef $500 bichaatu bita abshir si dhukkubesi maal taate mataadhum koo sana dhukkuba jettu sana moo sitti jabeesse hakimii deemta kiyyaa koo ati fayyaa kenaa ta'e malee anaaf hin yaadda'e. Anaaf hin yaadda'e. Akkan jiraadha akkattan bulee anatu beeka jechuudha akkattiin oolee bulee anatu beeka kaleessa. Kiyyaa koo osoon qaamumaan si arge akkamitti akkas jaaladhu. Innumti qaamaan wal argee wal jaallatee wal biraa dhufeyyuu hamma haniifati wal jaalan wal jaallataa garuu ollaanni dhumarraa wal barree jaalala akkasii wal qabsiisne. Atis akkasumatti torribni si qabiin bultee abshir kiyyaa koo sii bita bilbila kee okay hin yaadda'e. Anillee fayyaa kooti sii jira akkasi jaaladhu beektaa eenyuun beeka akkatti na jaalattu sirriitti hin beekan. Iyyin sirriittan beeka kiyyaa koo waan baay'eetu jira wanti nuti waliin mari'an mul'anni keenya guddaan fuuldura keenya jira kiyyaa koo atumti fayyaa keenaaf ta'e anuu si erga shibirri abshir kiyyaa koo baay'ee si jaaladha waan inni akkatti si jaaladhuu fi kan sammuun kun ajeeqamu kana beeki. Iyyin sin jaaladha maaliif sin jaaladhu dhuguma na jaalattaa kan akkatti na eegdu jetta maal jette akkas jetta hinde si suusa hiraane suusii na qabsiistee jirta kiyyaa koo osoo hin dubbisiin hin buliin kanarra okay kan namaallee ergifadhu maaliin qallada toon qallada isuun dhugumaan siin jechaa jira kiyyaa nan aarsiin waan akkasii jette ana akkamiin akkatti si jaaladhe waan godhee ibsuun qabu. Eyyee okay wow ilaa kiyya ani baay'ee si jaaladhaan ammas irra deebi'een sitti maan baay'ee si jaaladha ati lubbuu kooti. Siifan du'a siifan qalama ani sinniisu du'een bada malee annan beeka akkati na jaallattu laa anatu si caala irra jaalla ana caalessitu na jaallataa lachan keenya iyyuu baqa laga tokko walitti waraabe waan walitti nu haa fidu malee hayyee bakka rakkoon hin jiru kiyyaa koo ani boruu jechuudha. Fudhadheen gala yookiin immoo harmee kottan erga jedheeni $3,000 harkarraan qabaan. $3,000 harkarraan qaba 3,000 erga bakka 3,000 erga keessaa bilbila bitatta keessaa caamma bareedaasaa fi surree bareedaasaa bitatta. Isa raan hafu moo jechuudha. Hakimii yoo birrii guddaa si gaafateen dabaleen erga keessa hakimii dhaqii kanaan achitti immoo ol kaa'i mana nuu ijaartaani.
eeyyee walitti jaarran wal malee maal qabna ree anis kanuma yaade waan mana yaadu yaadda waan mana yaadda immoo nammoo baay'een si jaaladha barkiyyoo inni namni onlaayinii irraa wal baranii wal gowwoomsuun namni jedhu baay'ee sobadha waan naan jaalaladha jaalalli jiraannuun onlaayinii irraa nu yoo wal baran waaqni waliin gaa beektaa eenka ati barnoota kee xumurtee hojii qabattee oh my god amma damoosni kee sii dabalama amma xiqqaadha hojjetan mootummaa booda garuu itti sii dabalama abshiri hin tuffatiin bakka barreeffamaanis ayya barreeffamaanis dubbisa rakkoo hin qabu yoo isaan si bira jiraachuu baatanis immoo waliin haasofna ani immoo na yaaddaa bakka adda na dhukkubaddetti jetteetti amma gaafa fayyituutti baay'ee yaaddaa birri immoo boruun ergasiin jedhe 3,000 eeyyeen 3,000 doolaara 3,000 jechuudha oh gammadde moo hayyee anis si malee maalan qaba kiyyuu koo sumaan qaba anis lakkoofsa buukii naa barreessi rakkoo hin qabu naa barreessi miseejinas naa ergi okay 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 anis baay'een si jaaladhaa bir lakki akkasitti sin fudhadhu ani lakki akkasitti sin fudhadhu sii miti namni akkasitti fudhatamu kiyyaa koo baay'een si jaaladhaan illee okay fayyaa naa ta'e kiyyaa koo bakkuma jirtutti bakka ganama si yera gabri galgalammoo sin dubbisa akka duratti itti waliin haasofna jennaan na dhukkuba na bira dhufu namni na bira dhufa jettee jirta hayyee okay siin daawwala bakka galgala yookiin atuu na dubbisi bakka barreeffamaan nan aarsiin immoo narraa kaasuu diddee na dubbisuu diddee nan aarsiin akka naaruun barbaaddu miti hayyee anis baay'een si jaaladha bir baay'een si jaaladha baay anin cufuu ati cufii cufachuu dadhabda moo badeekaa jaalala sakkamiiti kun immoo akkasumatti dhiifnuure banaadhuma dhiisnu abshir obsinee wal bira geenya obsi baay tuffachuun gaarii miti beektaa yeroo dhufte sin barsiifadha jetta akkati na barsiifattu numan beekaanu hinuman beeka baay'ee na jaalatta waan ta'eef hello kiyyuko connectioniidha hello connectionii didanatti fakkaata hello kiyyuko maalin inni jalaan dubbatu sagalee dubartiiti warra ollaa ta'uu mala malee kiyyaan koo nama bira taa'es namatti niin jedhu hello kiyyu sagalee nan dhagaa dubbadhu ka
Sagalee keenya nagaa bir. Warra ollaa sitti dhufe. Buna sii danfisa siin jetti. Hamma tokko ittiin koo dhuftutti na gargaari jedhi. Eeyyanitti na dubbista ishee immoo gaafa tokkicha. Wallu barsiistaan. Warra ollaa kee warra jaallachuu hundaa walla barsiifta goodanya. Haadha manaa goodanyaa keetii ishii. Okay kiyyoo koo amma irbaata nyaachuutti jiru. Madaamiin koo irbaata nyaachuuf jirti. Irbaata jala kaa'aa yeroo ciistee naa daawwali. Yeroo ciistee naa daawwali. Yoo namni na bira jiraachuu baate maali nama si bira ciisu maaltu si bira ciisa ree kiyyoo koo? Kiyyaa koo maal taati? Durattoo halkan qixxeeyyuu iddoo ciistuttiyuu waliin haasaa bullaa ammoo maalidha? Maaf sodaatta galgala daawwalu? Sila si dhukkubuuf si bira dhudhufu? Eessa isaa warri si bira dhufan? Obbolaa kee taanaan rakkoon qabu. Marra kina qabaree yana dubbiste haasaa akka duratti dhiisnee nagaa walii dubbiste. Jechi kana yaadda akka barreeffama